lolli waraana guddaan mooraan fugug qalaadilmaan ituuf humbannaa keessummeessite lola weerara waraana Ismaa'eel Baashaa Gibxotaa qolachuudhaaf taasifamedha. Dadar Dajjaalmaa warra Adam Abdu Sabuur carcar Dajjaalmaa Ahmad Ali Xaseedha jara kanaatu hawaashii gad rakkoon nama keenyaatana kaan hidhanii garafan bakkitti barate Adare magaalaa Adareedha. Isa dura shanii jira inni dhalaaf jaaffaa. Obbuma abbaan ammaas finfinnee deebi'ee dhaqumti mucaa eega guyyaatti fidde booda torbaan tokko qofa dhufee nyaatee eega siin agarree mucaa kee. Wahuma hawwii Oromoo malee osoo waan takkallee qabaatini. Caakkaa keessatti goojoo jaarrateetti muka gubbaa galuutu. Tanuma jala akka baanu jechaadha. Abbaa isaatiin waliin ta'u maaliif? Inni abbaan isaa osoo quufaa osoo qabaataati Oromoo jecha Oromoo miidhamtee jecha biyyaa ba'e jechuudha. Faxarri isaa lukkuu killee nyaateetti laaqana lukkuu nyaata yoo sade'oo. Achi seenuudhaaf yaalii godhe hin taaneef abbaan ramala dhabe achumaanii. yeroon akka lakkoofsa Awurooppaanotaatti jalqaba kurmaanaa afuraffaa jaarraa 19ffaa osoo kulanni Awurooppaanotaa masaraa Ottovoom Bismaark Jarmanitti Afrikaa adda cirachuudhaaf waliigaltee hin raawwatin. Osoo cifraan waraanaa mootii Shawaadhaa maqaa babal'ifannaa daangaa biyyattiitiin laga Awaashin tarkaanfatin lolli waraana guddaan mooraan fugug qalaadilmaan ituuf humbannaa keessummeessite lola weerara waraana Ismaa'eel Baashaa Gibxotaa qolachuudhaaf taasifamedha. Lola waraana waggoota 10 ol gaafate kana keessatti gootota afran qalloo bilisummaa mooraa fugugiif wareegaman keessa gootota waraana garaad wadaay iruu jalatti hiriiranii turan keessaa inni tokko Ibroo Shaxaa isa lola waraana cirrachaa irratti kufedha. Ilmi Ibroo Shaxaa Hamiid isaa xiqqaadhaa abbaan irraa wareegame gootota murtigutoo lola calanqoo irratti waraana Raas Makonnin guddisaatiin booji'aman keessaa tokko kan ture yommuu ta'u akka seenaa fulaan dubbatamutti taanaan waraana Bakar Waaree kan diddaa isaatirraa kan ka'e summiin ajjeefaman keessaa tokko Hamiid Ibroo Shaxaa kana ture. Dhaloota mooraa fugug kan jila dhumaatii abbootii isaaniitirraa kan ka'e sirna abbaa lafaa shariikatanii jiraachuudhaaf murteeffatan keessaa tokko Fitawuraarii Ibraahim Hamiid Ibroo Shaxaati. Kurfaa calleedhaa gaaran mul'ata guroo Fitawuraarii muummee Orfoodhaati. Calanqoo Qanyaazmaach Ahmad Dajjaalmaa Dadar Dajjaalmaa warra Adam Abdu Sabuur carcar Dajjaalmaach Ahmad Ali Xaseedha jara kanaatu hawaashii gad halloo ijarra ummataaf kaayee Haayile Sillaasee jala bulchu jira. Amma biyya tana Fitawuraarii Ibraahim Haamidii hukumaa. Takka dhaltu ta lama dhaltu ta sadii dhaltu ta afur dhaltu akkasuma akkasitti. Haadha warraa 12 nama 27 dhalan. Dhalaaf ammoo jaaffaadha inni. Isa dura shanii jira inni dhalaaf jaaffaa. Haati isaa garuu sadii dhalte. Sufiyaan dhalteeti Ahmad itti aansitee inni quxusuudha. Haadha isaatiifis inni quxusuudha. Raammis dhalate. Maqaan isaa Abdukariim Ibraahim Haajiiti. Bakkitti barate Adare magaalaa Adareedha. Ani abbaa isaatiin tajaajiluuchi jira. Mana isaanii san keessa innichi barachuu ture. Gizee baratu kana abbaa isaatiin waliin ta'u maaliif? Abbaa isaatii fi Haayile Sillaaseen harkaa fi afaani. Odoo rakkoon bal'oon uummata Muhammad kun akka cinqi jiruuhu inni akkamitti jaarsa kana wajjin jaarsa kana tajaajila jechaarraa harkaa waliin fedhan harka abbaadhaan fedhu. Kotabee naqan kudhana chiqqare kudha takka chiqqare kudha lama chiqqare kotabeedhatti kotabee irraa eega bahee booda dhufe baakishiin amma abbaan maal jedheen ilma qabeenya tokkootu asaboo keessa tiraaktar bitanii fi dachii misoomsu jira anis qalaa dachii hin qaba makiinaa siifin bita achi deemi jedheen achi deemi misoomsi jedheen hayaa jedhee ka'ee kute.
Caakkaa keessatti goojoo ijaarrateetti muka gubbaa galuu ture. Finfinnee sanjaan oguu gibbii silaa yuunivarsiitii seenu san ani nyaata gibbii keessaa kana dadhabe alaa akka nyaadhu naa godhii jeen jaan abbaadhaan. Haajeetu hoteela tokko geessee anaa gizeen dhufee saaba keessan isinii cufa mucaan kun asii haa nyaatu jee deeme jaadanii gusan deemuuf deeme. Ogummaa abbaan ammaas Finfinnee deebi'ee dhaqumti mucaa kee eega guyyaa ati fidde booda torbaan tokko qofa dhufee nyaatee eega siin agarree mucaa kee. Jaaniini baqqaasan booda bileessa isaa hamma inni irra dhalate kanaan deem barbaade jeeni barbaadanii dhabanii baqqaatti dhiisanii eegas booda reeduuna Magdashoo Raaguu Haayile Sillaasee fi isa kana waliin arrabsu ni jiraa'u dhagee jaan. Cinquma nama keenyaa tana arkintarraa rakkoo nama keenyaa tana. Kaan hidhanii garafan. Kaan gaa warri nu dura afaan hogguu himu harkaa miilee hidhanii jakkaa kafalaa jedhanii asii laangee faalatti geessanii. Harkaa miilee hidhanii gaangee faa jaleetti hidhuu turan jettee manguddoon himti nuuf. Tan akkanaa tana meeqaatamtu gaa isa keessa jira. Tanuma jala akka baanu jechaadha. Anamma gaafa inni biyyaa bahu ijoolleedha. Hin beeku isan. Immoo seenaa isaa guun dhaga'u inni abbaan isaa osoo quufaa osoo qabaataati Oromoo jecha Oromoo miidhamtee jecha biyyaa bahe jechuudha. Abbaan isaa qalaaxa illee biteef jechuudha. Taayi jedhanii qalaaxa sanillee dideeti qabsuma isaa seene jechuudha alatti bahee. Asabootii biteef qalaaxa. Sanis dideeti inni Oromoof hin qabsaa'aa jee miidhaa Oromootii kutee jechuudha. Ammas kan hin dhagee nama ogummaa re'ee tana faajaan gurra wanta kaayeeti boqqolloo kaayeeti qalee nyaadhaa jaan ummatuma abbaa kiyya dalagu kana cufaafu. Bajaarraa abbaa gadaa ijoollummaatti akkanatti hin beekaa. Faxarri isaa lukkuu killee nyaateetti laaqana lukkuu nyaata. Yoo sade'oo. San cufarraa rakkoo Oromoon itti jirtuun baasa jechaani. Maamudii dhadhaa nuun ja'a naannoo dhadhaa kuula hidhadhaa waan akkanaa jaajee haasa Oromoo kana nuyi himu. Haati biyya Oromiyaa fixuuf deemtaa miti ati ceetee baataa ijoollee waan akkanaa barsiisin jettee. Wahuma hawwii Oromoo malee osoo waan takkallee hin qabaatini deemee bisi'uun loo biyya sanittis galee achumaan kutee eega kutee gaanutti seenaa saala dhaga'u malee. Saboota oguu deemu diree daawwatti anaa korsiise. Biraa deeme bakka san dhaqe. Buna gurgurreen makiinaa tiraaktar siibinnaadha alaamaan abbaan isaa wanni inni jedheen. Deemee biyya san dhaqee achi turee deebi'a. Wanni bakka sanii osoo hin jirtu. Ammas ni deebi'a. Akka sanuma ni deebi'a sanuma. Achiin boodaan maaltu mul'ate uummata Oromoodhaa kana mi'eessoo keessatti Ereer keessatti magaalota naannoo san jiru hunda keessa deemeeti uummata hiyyeeyyii Oromoodhaa kana bakka tajaajilu gore magaalota kana keessatti. Odoo kana tajaajilu jiruutu huyi hireen takka dhuftee paarlamaan Haayile Sillaasee Kamaayyiidhaa arkame. Achi seenuudhaaf yaalii godhe. Hin taaneef abbaarraa mala dhabe achumaanii caakkaa seenee qabsoo dadhabse. Ani si duraan Magdashoo jira. Anaachi jiru achi nu dhufeenni. Achi nu dhufeeti mana Maamad Abdullaahi Luungoo jedhamu qubate. Isaatu tajaajiluu ture hanga inni achi jiru. Achi wajjin bubbulee hanguma achi jiru inni garuu wanni inni yaadni isaa qabsoo malee wali biraan jirtu. Achitti dargaggoos walitti qabee haasofsiisuu ture suuta. Manguddoos dubbisuu ture. Osoo kajjuu achi bubbulee booddee achirraa gara Iraaq deeme. Mootummaanis wal dubbatanii wal ta'anii lammeessa ammaas adanitti dho'isatti mana banate. Mana banannaan nama leenjiidhaa barbaadee Magdashoodhatti erge. Akkasitti dargaggoo qopheessanii Magdashoorraa karaa dho'isaatiin adan baane. Nuti maal ikkitti deemnu hajjii goona jechuuf yaana malee wanta nas quban qabnu. Maamad Warqaadii kun aboo isin maaliif kitaaba hundaa kana ammaa yaa ooltanii miti barnoota biroo isin barsiifna jeesuutti haasawe. Haasawni isaa kun nuun galu. Nuti gaammoo inni kun nutti hin beekamne bira.
waan kanaaf deemaniis hin beeknu maal nu barsiisuu deemaas hin beeknu isin barsiifnaa malee elemoon itti dhufe rabbi namaasaa godhuufe elemoo qulxuu nu dhufe elemoo qulxuu kun dhufeeti ammas karuma turreencoo kanaan nu dhufe wal nu garsiisee wal barree amma kaa isin yaafna nuun jedhe eeysa nu yaasaan beeknuti fuudheeti barbaraa nu geesse guyyaa kaan inni hogguu sana eeysanaa dhufa jara magdishoo irraa fuudheeti kakka shantam shubbisaa kana faa Mahamud Abee Mahamad Sheekh Bookee kana faa Mahamud Umar Kormoosoo tokko faa kaadanitti ajjeesan dargiin ajjeefse tokko isa kana nama hedduudha isaan kana magdishoo irraa fuudheeti adan geessee achi nutti as deebi. Haalli mijaa'uun isaa akka beekamuume soota. Inni hanga Magdishoo keessa jiru nama gurguddaa fi dargaggoos haasofsiisuu ture. Waa'ee tana haasofsiisuu ture. Waa'ee seenaa tanaas nu haasofsiisuu ture. Namni biraa amma Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee abbaa seenaati siira. Duraanis isaa ijoollee tana dhoksatti barsiisuu ture waa'ee taarikaa tanaa fi waa'ee oromummaa tana. Abdulkariim kana hin beeknu waan inni ta'e. Jamaat Abdulkariim jechuu malee ma'allaa nu geessan adan kana. Ma'allaan tuni biiroon isaanii fooqiidha. Fooqii san nu geessan. Fooqii san keessatti gaamma teenyee qaama dhiqadhaa jedhanii qaama dhiqanne yogguu xiqqoo nuti teenye amma nutti as ba'e Abdulkariim. Jaarraa abbaa gadaadha. Amma nutti as bahee nu haasee baga nagaan dhuftan baga dhuftanii qeyroo ganamaati isinii qeyroo ganamaa sanas waan taate hin beeknu gijee san keessatti. Isin qeyroo ganamaatiin jechuu malee eeganaa gaa boodatti nu galte malee hin beeknu. Achi keessaa hanga guyyaa sadii bulle bakka tana. Amma halkan fuudhanii kaambii nu geessan. Sheekh Usmaan jedhanii nu geessan. Bakka kaambii Ingiliiziin duraan itti nama barsiisu dhayne achi yogguu dhaynu kunoo halkanii shantam shubbisaan kun akkanatti ijoollee dura deeme mirgaa bitaa jedha. Ijoollee sana barsiisu jira beektaa mirgaa bitaa maali mirgaa bitaan tun olaanuu waraana ijoolleen tu wataaddara. Oromoon bilisoomuudha qabdii jechuudha kaayyoon. Kaayyoo bilisummaa Oromooti. Maqaalleen mogga'ee baandiraalleen godhamtee maqaa adda bilisummaa Oromoo jechuun qophooyinee if qopheessinee nu qopheessee akkasitti waan kanatti fufuu dandeenya. Bilisummaa Oromoo barbaaduudha gaafa san kaayyoon. Oromoon bilisoomuudha qabdiidha. Kolonii biyya keessaa kana jalaa bahuudha qabdiidha. Ammaas osoonii fi achiin ta'in guutuu Oromooti wanni gaafa san qabsoon lafaa kaate. Hedduu jabaataa ture. Kana dura deemee Falastiinitti illee baratee ture. Biiroo ammas Sooriyaatti illee banee jire. Iraaqitti illees banee jire. Inni kun nama gartee hedduu Oromummaadhaaf hedduu yaaddawaa jiru tokko jechuudha. Wanni inni ilaalu Oromummaan akkamitti Oromoon akkamitti gabrummaadhaan nama jalatti jiraatti akkamitti uummata kana jalaa baafna akkamitti bilisummaa isaanii barsiifnee akkamitti gabrummaa jalaa bahan kana akkamitti goona jechuu kana nama hedduu yaaduu ture jechuudha. Leenjii amata lama fudhanne. Amata lama hogguu fudhanne booda gabaabduuti amata lama booda hogguu fudhanne booda karaa dhabuun dhufte. Karaa ka gadhiisuu didi yaas barreen. Karaa gadhiisuu didi. Mana hidhaan nu naqan, manneeraan nu naqan. Hidhaan qooytuu hin qabdu, hidhaan qabdii duniyaati qooytuu hin qabdu. Haa ta'u immoo rakkinni hacuuccaa fi maaroo kun gara mootummaatti hacuuccaan hin jiru. Akkanumatti teenya akkanumatti. Mooraa kophaa amata afur teenya. Kan sireenyaanis waliin argin mooraa kophaa amata afur teenya. Amata afurtan san booda amata kaan bakka sireenyaa waliin nu naqan. Yeroo baay'ee hoggaa dubbatamu IFL OLF bikaabaa fi maadayyo kana keessatti jaaraan abbaa gadaa hanga oromummaa isaa jaalatu hanga oromummaadhaaf inni qabsaa'e abbaan fedhallee qabsaa'e hin beeku. Bikki maqaa amantiidhaatiin yeroo cufa inni amantiidhaaf jaansan iccitiin iddoo sin jirtu maal turte jaaraan abbaa gadaa qawweedha barbaada sabaaf.
Gaafa Mogadishoodhaa ka'ee Finfinnee dhufu warra qees guddinaa tumsaa gaafa dhufan. Qees guddinaa tumsaa bira baaroo tumsaa faajii badhoo dachaas faajii hayilee fidaa faajii isaanii magaalaa tana seene jaarraan faan isaanii magaalaa tana seene isaaf mul'is gadaadha. Manatti isaan wajjin ta'anii marii bal'aa geggeessaa turan. Hoggaa isaan dhufan dargiin aangoo irratti waan beef bilisoomnee jedhaniin jarri eenyufaan jarri silaa as giru isaan itti dhufan kun jechuudha. Jarri kun maal turan Mee'isonii fi Icaat turan. Maqaan dhaabaa kan isaan qaban Golee jedhama. Amma isaan yeroo sanitti bilisoomnee jirraa qawweedhaan bilisoomuu ittiin amanan turan. Kanaaf dargiin Mangistuu Hayilamaariyaam kun Oromoo waan ta'eef bilisoomnee siyaasaadhaan malee qawwee nu barbaachisuu jechaa turan eenyuun jaarraa abbaa gadaatii fi mul'is gadaatiin. Akkasitti mul'is ati na dura gaddeem jeeni jaarraan mul'isa dura gaddeemee qawwee cabxuu akka kaarbeen tokko harkatee waan silaa leencoo maali elemoo qixxuufarraa hafe hargee lixaa keessaa san fudhatee awwadaa dura gakkuti. Waan isaa wajjin dur guddannee wal beeknuun eessaan dhufe kana dhufe jedhanii nu himan. Haanee isuma san laalla jenneeti asii deemu watarii. Awwadaa dhufe nuun jedhaniiti awwadaa jennee awwadaa wal garre. Akkasitti tapha hedduu nu taphachiise waa'uma qabsoo tanaa fi tan hundaa'uu nutti himee hawwii nuttuu naqe. Meeshaa harkaan qaban. Qawwee cabxuu tokko qaban. Amma qawwee sana fuudheetiin adaree keessa namni qawwee tolchu. Kan rasaasa heddummeessu jira. Ahmad Shaamii, Mahammad Shaamii jedhanii obboleeyyan lamaan. Baarzaafii keessa kaadheetiin daddee adaree geessee jara sanii kennee xiisii takka 5 godhanii rasaasa tokko 4 godhanii qawwee isanis tolchanii ammas baarzaafii keessa kaadhees maan fuudhee mataa irra hidhadhee geessee kenneef. Achi hanga bubbulan Biraahiin deemee achi hanga bubbulaniiti gobeellee seenan. Xumura irratti gaafni wal agarre gaafa Bishidiimooti. Gaafa gubbaarraa agartee wanni maali higga mangistii mootummaa coomsaa gaafa inni achi hin dhayne Finfinnee hin dhayne Bishidiimoo jira. Achittiin Bishidiimootiin dhaqee achittis ilaalee hojii haasofnee biraa deeme. Achirraa adaree dhufe. Ani gaamma kiniin itti gaafa dhaqee Bishidiimni dhufee Bishidiimoo qubate. Hogguu Bishidiimoo qabatu kaanee dhayne jechuu ijoollee teenya nam sadii wajji. Hoggaa dhaynuu gizeedhaaf inni alaa akka fincaanii beesti manatti agarree mana san keessatti. Amma hogguu ol seen akkuma ammaati maqaan yaamtetti ashraqasii naan jee dinnaa teeniin dhagayaa naan jee. Obboleessii kee tokko jira inni du'e Rabbi rahmataa godhuuf kagaraa haadhatiyyaa. Amma inni kun hedduu cinqama jechuu sababa isaatti. Hedduu qabanii hedduu wanni takka gudufte inni qabameetuma hidhama. Wanni takka guu qabame sabaatti illee hedduu hidhamee cinqame jechuu. Ati maa cinqattaa jeen isaas hin beeku kanarra guddaa kanaas inni ati daawwidii mi jeen. Zinnaa keeniin dhagee jeen oguu cufa akka hidararamtu. Asiin kara dirreedhaa kana deemtee maaliif nungaaf hafuura keenyan dilaa deemtee ni dhageessa jeen. Amma jeekuma jettanitti haa ta'a jeemma ati meeqa qabda ilmaan naan jee gaafas lamaan qabaan jeen. Ati jaarsa kee fidii hoon naan jee. Isaan obboleessa kiyya kanaan hin deemin jeen ati asuma taa'i. Haa jeen obboleessa kiyyuunis ilmaan dhaammadheetiin dhufa jeen. Amma akkasitti asuma tana haasoynuuti kaanee yoo rabbiin taate dhufne obboleessa kiyya sunis ni du'e jechuu guyyaa akka isa biraa yaane. Dargiin cabee isaanis waraanni biyya seenu haareetti mas waraana deebinee jechuudha. Yeroo deebinu san akka carraadhaatti namoota beektaa ramaddii bikka ijoollee teenya san karaa deemanii carraan akkasitti bakka jaarraan abbaa gadaa kaambii jaarraa abbaa gadaa keessa taa'utti carraan kiyyachina godhe jechuudha. Toora naannoo Gobeellee jedhamutti sochii godhaa ture. Sochiin kun aanota asiin Gobeellee kaja'u kana aanaa 4 tuttuqaa, aanaa Qarsaa, aanaa Kurfaa Callee, aanaa Gurawaa, Fadis akkanatti hanga Baabileetti illee ni socho'an. Laga Gobeellee jedhamu kana keessa jechuudha. Kana keessatti sochii godhaa turanii. Isa kana qofa osoo hin ta'in akka barreeffama sanirra jirutti barreeffamni kun toora gara Finfinnee, Direedawaa, Jimma, Qaja'ullee haalli achi tuttuqullee ni jira. Yaanni addunyaarra deemaa ture maqaan sooshaalistii maarree kun hoggaa hafe innis ka'ee biyyarraa hoggaa gabbahu yaada maqaa fidooju kan duraan lafa ture. Federaalist Democratic Oromoo maal ja'a. Maqaa saniin
asirraa eega bahee Yamanitti gurmiin inni gaggeessaa ture seelii biyya keessatti oofaa ture maqaa fidootiin qabsoorra ture jechuudha. Osoo qabsoo saniin deemaa jiru maaltu dhufe? Yaa'iin fincila Gibsii faadhatti gaggeeffamaa turanii yaadattanii isa sanirratti yoo yaadattan miidiyaa hundarra jira dhaamsa bareedaa kaayanii turan. Oromoon ka'ee bakka takkaa ol qabate akkamma kun warri Ijiptii godhe kanatti iddoo tokko lafaa kaanee yoo fincille diina kana ofirraa kaafnee biyyi teenya bilisummaan sirriidhaasan gonfachuu ni dandeenya kan jedhu yoo bishaan keenya qaban yoo waan biraa dadhabnee Oromoon ani hin dubbadhu yoo jedhu bilisummaa argachuu dandeenya hanga jiru takkatti xumurra haasawan jechuudha. Amma kana ogaa jedhu Oromoo bilisoomsuu fi Oromiyaa bilisoomsuudha kaayyoon isaa jalqabarraa haga duraatti. Inni mul'anni isaa bilisummaa biyyaa barbaaduudhaatti hongan qabu waan inni mee fixuu miti. Nama haasoyni isaatii fi jireenyummaan isaatu qabsooti. Qabsoo tanarra waan wooma fedhuu hin qabu nyaata dhugaatii isaa akka bishaanii dheebotee fi bilisummaa barbaaduudha akka bishaanii akka qoonqootti beelawee haala san qaba inni haala murannoon akka inni qabu inni namnummaan qabu hin jiru jechuun hin danda'u. Ani mootiin jiru inni fi isinirraan jiran jiru nyaata dhugaatii illee wajjin nyaata nama wajjin nyaata waan takka waan if tuulummaa if ol fuudhummaadhaa takka hin qabu amala akkasii hin qabu teessuma taa'utti illee amna deemutti illee waa takka nama tuffii hin qabu ka xiqqeessoo gatamtaree dhaqee qabee eessaa dhoomte jee akka gufatallee lafaa kaasa ka gufallee. Amma biyya tanatti gaafa OLF jechuun nyaanni kophu godhamaaf uummata sanii. Uummata OLF qabalee watartana taa'u. Inni hogguun dhaqu ifiin ajaa'ibu jechuudha. Marseetii waraana isaatii wajji. Innaa nama tuffachuu dhabu nama haammachuusaa laaffisoo bishaan tana uummata sanii wajji nyaata jechuudha waraana isaatii wajji. Laaleetiin wallaahi obboleessa kiyya kun dhugumaanii Oromoo sanii bahee jee anillee gammade jechuudha. Namni galee achitti haa tajaajilu yaadataa Junayidiiti. Yaadataa Junayidii kun achittis kan qabaatu isa. Abdullaahi Luungoo kan jedhanii tokko fuusise. Ilmaan sadii dhale. Ilmaan sadeen kana mucaan takka irraa duute. Ilmaan lama ni hafan. Ilmaan sadeen kanaaf isa achitti tajaajiluu ture yaadataa Junayidiitu halkanii fi guyyaa achi quba qabaachuu ture. Yaadataa Junayidiitti hojii hedduu waliin dhiyaanna. Gizee inni UK jiru London jiru waliif bilbilla wantoota hedduu waliin dalagaa turre lamada gaafa jaarraan duu ka'eetii Yaman dhaqe. Yamanittis rakkoo jabduu isa qabate. Achii fidee Itoophiyaa dhaquudhaaf. Oppidiyoo keessa namoota jajjabaa jira. Sanii hojii Yaadataa Junayidii kun marii godha. Oggaa marii godhee warri deennatiitii pelleefis hayyamuu dida. Hayyamuu dida warreen oppidiyoo achi keessa jiru jiran jajjaboo arraas qabsaa'ota akkasii jira ni jiran yaataadhaaf jiru warri wal quba qabu kallattii saniin qabsoo jabduudhaan Finfinnee seene. Asii awwaalamuu isaarraa ni gamman. Akka nama tokko gammachumaan gartee obbolee mucaan keenya sunii fi namni hundi walii wanna jejje'ee warrichi gamasii ta'alaa sunis fidanii dhuflaan tokkoon booyina hangummaan gandasaa habee awwaaluu malee akka nama tokkootti awwaalaa malee hin awwaalinaadhaa hin bayinaadhaa jechuu takkaan dhufe biyya tana keessatti. Calanqootee awwaalamuudha. Qabsaa'oon yaataarraa eegalee warreen qabsoo sana keessa jiru maal jaan warri deennatti gonkumaa calanqootee awwaalamuu qabudha. Yoo watarri ta'e qofa hayyamnaadha. Egaa muraa kun jazaa rabbi isaa kafalu isaaf fide waliin nu qabanii guyyaa kamisaa kan baruu isa du'u taa'u dhufuu taa'u akka nama tokko awwaaladha shuma saffeelladha wadaajaas godhadha. Namni immoo isaa boo'e isa idaamaa beekamu jedhan. Warri magaalaa hedduu taasisaa hojii dhufu leela sodeetu nu biraa galee shumoo saffeellee fooniis goonee daabboos fadisitti nafa ilma nama Oromoon. Inni dhufe gaa. Aboo guyyaan boo'an irraa ol ka'e shiraq ol ka'e nuuri jennee hidhannee iyyinee boonyaan hojjeessanii qabruma isaa sanattu har'a gurra qabna inni. Akkasii oonee awwaallee waamaatis nu goone rabbi duraan nu baase. Gammachuunis nu dhuftee gaddiinis nu dhufe hangi awwaaltan jedhanii karaa deebisaniis ni jira jechuu kanama. Hangi warra awwaallatu jedhanii akkasumaanuu gaarra
eegas booda namoonni hangi warraa sunis fi garteen sodaanee dhufe awwaalle akka gaariitti akka isaan jaan osoo hin ta'in akka gaariitti awwaalame gizee awwaalchasaa akka isaan jaanitti namni hangi firaa awwaallatudha. Gin awwaalamee bashaqee qalamee wahaalleen isaa godhamee awwaalame. Siidaan asitti akka dalagamu. Siidaa kanaas dalaguudhaaf qaamni isa kana hordofullee jira. Yaataadhaa hojii wal mareene siidaa galgala daleena galgala. Arra dhaabbadhee gizeen waan sallaale arra dhaabbadhee fakkeenya mana barnootaa jaarraa abbaa gadaa hojuu magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti jaarraa dheengadda awwaaluudhaaf OPDO'n ittiin qabsaawaa turte. OPDO'n yaataadhaa hojii wareegama kafalaa turte suni arra mana barnoota jaarraa abbaa gadaa jaanii magaalaa Finfinnee keessatti gizee ijaaramee eebbifamu gizeen arku gammachuun kanaa olii nafne. Arraanta nagaa waan agartu sooressi jaarraa abbaa gadaatiin maqaan mana barumsaa gad dhaabbatee magaalaa Finfinnee sanuu keessatti Oromiyaa bakka biratti illee yoo baate karaa Oromiyaa baatis manni sooressa immoo qabu danuudha. Bitaan kortus mirgaan kortus harkaan kooraa gubbaa jee kooraan gubbaan sun magaalaa Finfinnee taatee moo qabre. Kanaafuu kaayoon isaanii sun galma gahaa jirti. Arra magaalaa Finfinnee keessattuu kutaa magaalaa Boolee keessatti manni maqaa barumsa sooressaatiin moggaafamu qofa osoo hin taane ilmaan qabsoota dabee kan ilmaan sabaa gatii laatanii fi mana barumsa kana sadarkaa kanaan ijaaruun waan ajaa'ibaati. Amma immoo hedduu gammachuu jirra. Seenaa san gartee silaa inni arke waan itti laffa'e kana. Amma rabbii xiqqishoo nu garsiise jechuun hanga qaawwal ilmeetti. Silaa innis waan kana arke jeetiin gizee takka takka dhagayameetiin wanna jaa jechuun arke. Oromoo biiroo isaa keessa jirtu. Ilmaan Oromoo takka bikkayyuu biiroo cufa keessa jiru. Oromoo san takkasii inni rakkateef san arra silaa xiqqishoo arke. Jee hedduun gadda jechuun akkasii arke. Silaa innis xiqqishoo hanga nuti garree kana arke waan laffa'ee roobaa caamatti haallee qabeenya abbaa isaatis jibbee qabeenya isaatis jibbee Oromoo tanaan bilisoomsa jee bilisummaa Oromoon harkatte kana silaa xiqqishoo arkee jeetiin xiqqishoo dhagayama. Arra reeffi jaarraa abbaa gadaa biyyatti galee haa awwaalamu malee seenaan isaa biyya keessaa hanga biyyoota alaa iddoo garagaraatti faffaca'ee jiru tokko lama miti. Ragaalee gareen dookumentarii Faanaa Broadcasting Corporate argachuu danda'e keessa dookumentiileen suur-sagaleetii fi barreeffamaa suuraa kanarratti mul'atan kan biyyoota garagaraa keessatti faffaca'anii jiran keessaa isa tokkodha. Doorsaan argame kana fakkeenyaaf kun xalayaa yeroo isa walii barreessanii chaappaa isaatis ilaale. Kalaqoofsa Awuroopaati. Guutumatti akka Awurooppaa barra. Horeelee adda addaatu jira jechuudha galmee kana keessa. Horeen jiru maali? Horee waraanaa, horee fayyaa, horee diinagdee ijaa. Inni afraffaan kadhaabaatu jira jechuudha. Horee kanaatu jira. Horeen kun ammas chaappaa mataasaa yookaan sumudaa jechuudha. Kan mataasaa kan if danda'e tokko tokko kan qabu jechuudha. Ragaan hanga ammaatti harkaa qabnu. Isa kana jechuudha. Inni biraa tokko hafuu hin qabne gaazexaa yeroo san maxxanfame. Gaazexaan kun tooppikii isaa irratti Oromiyaan guutuun isinii gooyitaatiin ni bilisoomti kaja'u akka tooppikiitti inni gaazexaan sun hundinuu qabaa jechuudha. Suuraan sooressa jaarraa abbaa gadaa gaazexaa kana gubbatti ni argama. Inni biraa ammas itti aanaa isaatii jaamaa yeroo sanitti Sheekh Abdurmaan Yusuf yookaan Bobbaasaa Turaa kajaamu suuraan isaa gaazexaa kana gubbatti kan argamudha jechuudha. Amma iddumaan ammaan irraa fidee jiru kanaaf ganaa qorannoo gadi fagoo barbaada jechuudha. Ganaa kanaaf sirriitti qorannoo sirriitiin qorannoo saayintifik ta'e gaggeessinee namoota alarratti jirus kan biyya keessa jirus waliif finnee giddugala tokko goonee baasuu qabnaan jaanee. Qabsoonni wal harkaa fuudhamaa deemti. Dhaloonni kaayoo abbaa galmaan gaa jennee waan amannuufi nu mataatii shakkiin qabnu.